namaa dhiigaa wajjin wal makee kanaaf dhugaan dachee kuteen kaani'uu biyyi lafaas nama dhugaan ariitii durii sarraas maaf dhugaatti roora'uu dhugaan isaan ol qabataa mataasaa jalloon akka bineensaatti sadamsuu lola baay'ee damdamatee as ga'ee bubbeen garaa yoo bubbisee dhukaatu garaa darbee bara haara'umsaatti sodaa malee himu waareessitoonni du'aan isaanii mootii nagaa dhowwannaan lafee isaanii gugguban mormitoonni immoo garuu jiraatutuma jirru amma warra du'aa gochuu dadhabne qaama foonii booddee ilma soorata dhugaa kanaaf maali lubbuu yaalamne keessummaadhaaf kaara deemtoota ta'an beekatanii dhugaa gumaachaniiru kana caalaa dubbachuun barbaachisu wareeguun orkatti gaaniiru. Sodaa malee himu waareessitoonni du'aa isaanii mootii nagaa dhowwannaan lafee isaanii gugguban mormitoonni immoo garuu jiraatutuma jirru amma warra du'aa gochuu dadhabne qaama foonii booddee ilma soorata dhugaa kanaaf maali lubbuu yaalamne keessummaadhaaf kaara deemtoota ta'an beekatanii dhugaa gumaachaniiru kana caalaa dubbachuun barbaachisu wareeguun orkatti gaaniiru. Tole, waa keenya gaarii goonee galateeffannaa. Waa'ee faaruutiif illee maqaan waaqa keenyaa baraan baraatti kan eebbifame haa ta'u jecha faaruu eebbaa fi humna guutuudhaan guutamedha. Warra faaruu kana faarsan illee waaqayyo karaa addaa isaan haa eebbisu jecha ganama kana ammoo gara ergaa keenya ganama kana nuuf filatameetti darbineet hin jenna jechuudha. Hundi keenya iyyuu warri guyyaa keessa ooltan baga nagaan ooltanii warri bultan ammoo baga nagaan bultanii. Waaqayyo yeroo kana isa eebbisee nuuf kenneef guyyaa eebbaa guyyaa isa fuuldura dhiyaannu kanatti guyyaa sanbataa waaqayyo fuuldura isaatti akka dhiyaannu sana gargaaree guddaa isa galateeffataati. Mata dureen keenya kan guyyaa irraa waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanu nu taasisee jedha. Amma waan kana laallee hin jenne jechuudha. Eeruunsaa akka seensaatti kan irraa fudhatame mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 6 isa mootummaadhaa fi waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanu nu godhe. Kanaaf jedhaayyuu isa kana bal'inaan ilaallee hin jenna. Waaqayyo karaa addaa karaa hafuura isaa akka nu barsiisu hundi keenyayyuu fuuldura waaqayyootti yeroo dhiyaannee hin jennu kadhaadhaan sagantaa keenya jalqabna. Haaluma inni mijatetti fuuldura waaqayyootti dhiyaannee hin jenna. Guddaasi galateeffannaa ololsi qabna waaqayyo abbaa keenya jaalala addaa nu jaallatte ilma kee nuuf kennite. Ilmaan kee nu godhatte hafuura dhugaa hafuura qulqulluu hafuura ilma kee nurra dhangalaafte. Nullee hafuura saniin guutamnee abbaa jennee isa waamachuudhaaf aboo arganne.
waan biraa waan jennu hin qabnu olmaa keetiif maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo fuuldura kan keetti yeroo dhiyaanneet hin jenne aaboo ati nuu kenniteen hojii lubummaa siif adda ba'uu siin dibamuu kenna. Ofii kenna barree namoota illee barsiifnee saba addaa akka ta'aniif siif akka adda baane qulqulluu kee addunyaan guutuun akka dhageettu barbaanna nu gargaari. Fedha kee raawwadhu. Afaan yeroo keenya irratti ati immoo ulfina keetiin gidduu keenyatti argamee nu barsiisi. Maqaa tokkicha ilma keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa Abbaa. Ameen. Tole, gara ergaa keenyaatti yeroo deebineet hin jennu macaafa qulqulluu irraa diiteelii ilaalla ergaa kana. Kanaaf akka isin danda'ameen macaafa qulqulluu bannee hundi keenyayyuu wajjiniin ergaa isaa guutuu laalaa deemneet hin jenne jechuudha. Yaadni isaa kan irratti argamu mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 6 argameet hin jedha. Nagaa yeroo dhaamu Yohaannis ergaa yeroo akkuma Phaawulos dhaamaa ture. Akkuma namoonni biraallee Yohaannis maanne ergaa isaa keessatti illee yeroo jalqaba dubbatu nagaa akkuma dhaamaa dubbate asirratti illee nagaa dhaamee dubbata. Ani Yohaannis jedhee jalqaba. Ani Yohaannis jedhee gaafa jalqabu akkamitti akka waamamee fi akkamitti gara hojiitti akka dhufe lakkoofsa tokkorraa erga kaayee ka'een booddee lakkoofsa tokkorratti maal jedhee kun mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni wanta dafee ta'uuf jiru hojjettoota isaatti agarsiisuudhaaf Waaqayyo irraa argatedha. Inni illee ergamaa ofii ergee eenyu beesse jedha. Yohaannisitti beesse jedha. Kanaaf cheenii ergaan gara isaatti dhufee lafa kaa'a. Eenyurraa? Waaqayyo Abbaarraa akkasumas immoo karaa gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila ergamootaatiin gara isaa akka dhufe erga ibsee ka'een booddee nagaa dhaama. Lakkoofsa 4 irraa kaasee akkana jedha. Ani Yohaannis waldoota kiristiyaanaa 7 kutaa biyya Asiyaa keessa jiraniif kana caafuu kooti ayyaanni nagaanis jedha. Akkuma Phaawulos jedhe ayyaanni araarri nagaanis Waaqayyo Abbaa biraa Yesuus Kiristoos ilma Abbaa biraa innumti makaansaa ergaa Yohaannisii keessatti ayyaanni araarri Waaqayyo Abbaa biraa Yesuus Kiristoos ilma Abbaa biraa isiniif haa ta'u jedhee yeroo barreessu arginee hin jenne jechuudha. Ammallee maal jedhaa? Ayyaanni nagaanis Waaqayyo isa jiru isa ture isa dhufuuf jiru biraa akkasumas immoo hafuurota 7 teessoo dura jiran biraa hafuurota 7 kan jedhaman kunniin mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 2 irratti ergamoota 7 ergamoonni mul'ata Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 13-14 irratti Waaqayyoof qulqullootaaf hojjechuudhaaf yookaan immoo warroota isaaf qulqullaa'aniif hojjechuudhaaf hafuurota gara biyya lafaatti ergaman kan jedhaman ergamoota jechuudha. Sababni isaa cheeniin ergaan gara keenya dhufuun uumama irratti illee mul'ata irratti illee Waaqayyo biraa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila ergamootaatiin akka ta'e. Kanaaf ergamoonni tajaajila kan raawwatanidha jechuudha walii galatti. Kanaaf hafuurota 7 kan jedhaman isumarraa oduu baay'een deemin hin dura mul'ata 8:2 maal jedhaa? Kana booddee ergamoota 7 warra fuula Waaqayyoo dura dhaabbatan nan arge isaanis malaaka 7 fudhatan jedha. Isaan kunniin ammoo hafuurota hojii gara biyya lafaatti ergaman akka ta'an yaaduma seensaa irratti akka ilaallu barbaadeetu gara mata duree kiyyaatti kallattiidhaan hin seeniin dura Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 12 13-14 yoo ilaalle maal jedhaa? Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun diinota kee ejjata miila kee jala ammasiif godhutti gara mirga kootaa ittiin jedhe. Isaan kun ergamoonni kun hundinuu hafuurota hojii warra fayyina argachuudhaaf jiraniif hojjechuudhaaf ergamanidha jedha. Hafuurota hojii. Kanaaf hafuurota 7 gaafa jedhu ergamoota 7 warra tajaajila raawwatanii jechuu barbaadeeti jechuudha. Kanaaf nagaan araarri ayyaanni eebbi hundinuu Waaqayyo biraa karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila ergamootaatiin gara keenya akka dhufu beekuun baay'ee gaariidha jechuudha. Ergamoonni gahee isaan qaban. Itti aansee kan jiru Yesuus Kiristoos biraa isiniif haa ta'u. Jedhee nagaa koo isiniif nan dhiyeessa jedha. Yesuus Kiristoos dhuga baatuu amanamaadha. Inni warra du'an keessaa hangafa kaafame. Mootota lafaa kanaafis kanaas hin abbooma. Inni nu jaallate dhiiga isaa isa nuuf dhangala'eenis cubbuu keenya irraa maal godhe jedha nu fure jedha. Mata duree keenyatti yeroo deebinu lakkoofsa 4 isa mootummaadhaa fi Waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanu nu godhe sanaaf ulfinnii fi aangoon bara amma baraatti haa ta'u. Ameen jedha. Ameen. Tole mootummaadhaa fi Waaqayyo abbaa isaatiif. Waaqayyo abbaa isaatiif. Tole macaafni qulqulluun maal jedhaa yeroo dubbatu Waaqayyo garamitti nu waame jedhan. Waaqayyo garamitti nu waame jedha gara mootummaa ilma isaatti jedha. Gara mootummaa ilma isaatti akkuma kanaan dura ilaalaa ture.
abbaa keenya safa waaqa irraatiin qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuus hin dandeesseef galata dhiyeessaa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaalatamaatti nu dabarsa jedha. Okay. Abbaan gara mootummaa ilma isaatti kan nu dabarsa. Ilmi ammoo gara mootummaa eenyutti nu dabarsa? Gara mootummaa abbaa isaatitti nu dabarsa. Maaliif? Mootummaan isaa kan abbaa hundinuu kan kooti waan jedheeru. Sirna tokkocha keessa galla jechuudha. Sirna tokkocha keessa galla jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun waliigalatti kana yeroo walitti qabu Efesoon boqonnaa 5:5 irratti maal dubbata? Namni halaleen, namni xuraa'aan mootummaa Yesuus Kiristootii fi mootummaa inni ittiin galu jedha. Mootummaa Waaqayyoo ittiin galu jedha. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyoo itti galuu akka hin dandeenye beekaa. Namni sassataan Waaqayyoolii tolfaman waaqessuu isaati jedha. So mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyoo jechuun mootummaa garagaraa oduu hin taane kan abbaaf ilmi aboo teessoo irra itti ta'anii jechuudha. Kanaafidha mul'ata boqonnaa 3:21 irratti ani ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaarra akka taa'e inni moo'u ana wajjin teessoo koorra maal godha jedha. Teessoo koorra taa'a jedha. Teessoo koorra taa'anii jedhu kun baay'ee mootummaadha jechuudha karaa biraatiin. Ani ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaarra akkuma taa'e. Teessoo isaarra akkuma taa'e. Inni moo'u ana wajjin teessoo koorra ta'a. Sababni isaa kan abbaa hundinuu kan kooti kan jedhu kanaan dura illee dhinnaan laalleera. Mata dureen kana keessa kan roga irratti xiyyeeffachuu barbaadu isa lakkoofsa jaarraa jiru keessaa maal kan jedhudha? Waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanu nu godhate isa jedhu jechuudha. Luboota. Okay, amma luba dubbiin jettu tun dubbii baay'ee murteessaadha waan ta'eef xiyyeeffannaa akka kennuu barbaada. Warra adda ba'e jechuudha. Warra dibame jechuudha karaa biraatiin. Dibame jechuun warra qulqullaa'e jechuudha. Eenyuuf adda nu baasee nu qulqulleessa? Waaqayyo abbaa isaatiif adda nu baasee maal nu godhe jedhaa? Nu qulqulleesse. Kanaaf nuti luboota gaafa jedhamnu warra dibamneedha jechuudha. Warra dibamneedha jechuudha. Okay, mee waa'ee dibamuu kana wajjin wal qabateeti macaafni qulqulluun ba'uu boqonnaa 29 keessatti waan dubbatu qaba. Ba'uu boqonnaa 29 torbaa jaarraa kaasee waan tokkoon waa'ee dibamuu kana akka walaallu waan barbaadeef. Okay. Dibamuun lubni tokko gaafa dibamu akkamitti akka inni dibamu akka laallu barbaadeeti. Akkasumas 30 irraallee ilaallaa 29 jaarraa 5 irraa yoo kaasuu dandeenya uffata lubootaa kittaa oloo dirata fuula duraa omee akka gaachanaas Aroonitti uffisi. Hidhata isaa isa hojii harka toleessaatiin dhaameen hidhi. Marata mataa isaatti mari. Maratichatti immoo gonfoo qulqulluu qabsiisi. Dhadhaa ittiin dibdu fuudhii mataa isaa irratti dhangalaasii isa dibi jedha. Kanaaf amma lubni tokko yeroo dibamu dibanni yookaan immoo zayitiin mataa isaa irratti dhangalaafameeti gubbaa gadi irra dhangalaa jechuudha. Dibataa jedhama. Amma yeroo kana maal ta'e jedhama? Hojiidhaaf adda ba'ee luba ta'ee jedhama. Hojaa qulqulluu keessatti. Maal ta'e jedhama? Luba ta'ee jedhama. Amma luba ka ta'u maal jechuudha? Irratti gadi dhangalaafama jechuudha. Isatu dhangalaasee luba ta'uun isaa mirkanaa jechuudha. Amma nuti luboota waan jedhu macaafni qulqulluun waaqayyo isaatiin maal nu godhe jenneera? Luboota nu godhe jenneera. Luboota nu godhe jenneera. Amma luboota taane jechuun mee jalqaba iddoo luboota jennu luboota akka taane macaafni qulqulluun Phexros irratti iddoo itti luboota nuun jedhu dhadhee wajjin dubbifneet hin jenna. Chimbooddee gara pooyintii rogatti irratti xiyyeeffachuu barbaadetti hin deebi'a. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti. Okay, iskiriiniin sheer godha. Okay, afurarraa yoo jalqabne maal jedha? Gooftichi inni isin gara isaa dhuftan jedha. Okay. Okay, sorry. Lammaffaa okay. Gooftichi inni isin gara isaa dhuftan akka dhagaa maaliiti jedha? Akka dhagaa jiraataati jedha. Isinis dhagaa jiraataa ta'uudhaaf gara goofticha kanaatti akka dhufne macaafni qulqulluun lafa kaa'a jechuudha. Okay, 2:5 irratti iddoo amma jenne irratti okay, lakkoofsa irratti isin luboota qulqullummaa ta'uudhaaf maal ta'uudhaaf jedhaara? Luboota qulqullummaa ta'uudhaaf
aarsaa hafuuraa isa karaa Kiristoos Waaqayyo duratti fudhatamu dhiyeessuudhaaf akka dhagoota jiraatootti ijaarsa mana hafuuraa sanaaf ta'a jedha. Okay, kamaalitti jedhaara akka dhagoota jiraatootti isin luboota qulqullummaa ta'uudhaaf luboota jechuudha ammanu. Akka dhagoota jiraatootti gara isaatti dhufne jechuudha. Kanaaf maal tane jechuudha? In dibamnee jechuudha. In dibamne jechuudha. Obbola tokko luboota gaafa jedhame maal tane jechuudha jenneerraa in dibamee jechuudha. Okay, yoo dibamnee hojiidhaaf warra adda baanidha jechuudha. Lakkoofsa galirraa hedduma amma dubbifne kana lakkoofsa galirraa akkana jedha. Hedduma amma dubbifne kana lakkoofsa galirraa isin garuu qomoo fo'amaadha. Luba mana mootummaati. Saba qulqullaadha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitanii fi dukkana keessaa gara ifa dinqisaatti maal godhe? Isin waamee jedha. Amma gaafa dukkana keessaa gara ifa dinqisaatti nu waamu maal nu godhee jechuudha? Nu dibeeti jechuudha. Luboota nu taasiseeti jechuudha karaa biraatiin. Dibamuu jechuun baay'ee adda ba'uudha. Hojii addaatiif aangeffamuudha jechuudha. So amma kan nu dibe hojii addaa isaa adda baatu Waaqayyo abbaa isaatiif mootummaadhaa fi luboota akka taanuuf inni nu dibe gaafa jennu isa kakuu moofaa yaadanna jechuudha. Akkamitti nu dibe? Nurratti gadi dhangalaasee nu dibe. Kanaaf macaafni qulqulluun akkamitti nu dibe gaafa nurra dhangalaase gaafa jedhu Titoo boqonnaa 3:5-6 irratti akkuma kanaan dura yeroo baay'ee dubbifnu maal jedhaa? Waaqayyo hojii nu qajeelummaadhaan hojjennee utuu hin ta'in akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiin nu fayyisa. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kenna arjummaadhaan nu irratti dhangalaaseedha jedha. Karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kenna arjummaadhaan nu irratti dhangalaaseedha jedha. Kanaaf lubni tokko yeroo dibamu maal ta'a jenneerra? Irratti gadi dhangalaafama jenneerra mataa isaarraa jechuudha. Kanaaf nullee karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos nurratti gadi dhangalaase gaafa jennu karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu dibee jechuudha. Kanaaf nuti warra dibameedha, luba mootummaati, warra adda baanidha jechuudha. Okay, so macaafni qulqulluun ammallee dibamuu kana gaafa adda baaseetiin jedhu nuti addunyaa wajjin tokko miti. Addunyaa keessaa warra adda fo'ameedha. Sababni isaa lammummaan keenya, mootummaan keenya jijjiirameera. Mul'ata boqonnaa 5:9 mee ammallee waan tokko isin dubbisa. Mul'ata boqonnaa 5:9 akkas jedha. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan itti macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan maltedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan dubbatamu hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa, namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bitte jedha. Akkuma dura jennee jechuudha. Dhiiga keetiin Waaqayyoof maal goote? Bittee jedha. Lakkoofsa 10 irratti Waaqayyo keenyaaf mootummaadhaa fi luboota isaas akka ta'an isaan goote. Isaanis lafarratti moo'uudhaaf jiru jedhame jedha. Kanaaf amma teessoo irra taa'uun kun moo'uudha. Teessoo irra teennee moo'uun ammoo dibamuudha. Dibamuun ammootu luboota ta'uudha jechuudha obboloota ko. Kanaaf har'a namoonni baay'een kan eeggataadhaan hafuurri qulqulluun ganaa yeroo biraa akka waan dhufuutti, akka waan qaama wayii ta'ee yeroo biraa mul'atuutti. Garuu Waaqayyo kan jedhaa isin dibeera jedhaa har'umaa hafuura qulqulluudhaan maal taaneerra? Dibamneerra, dhuuphamneerra, humnaan dabaliinsa barbaanna malee waan hin qabne miti kan nuti barbaannu. Waan kanaan dura hin qabne miti kan nu barbaadaar. Kan nu barbaadataar. Isuma keessa keenya jiru hafuura qulqulluu isa ittiin dibamne humnaan kan barbaadataar jechuudha. Ammallee dibamneerra warra adda ba'eedha. Ammallee hojii xumuruudhaaf humnatu nu barbaachisa jechuudha. Yeroon kun yeroo isa dhumaati shaakala dhumaa yeroo godhachuu qabnu keessa jirra jechuudha. Warra adda ba'an taane jireenyaan warra adda ba'an, uffataan warra adda ba'an, nyaataan warra adda ba'an, waan addunyaan gootu gochuurraa warra adda ba'an taane isa adda ba'uu kana shaakallee adda ba'iinsa isa dhumaatiif. Adda ba'iinsa isa dhumaa keenya addunyaatti nagaa dhaamuu isa dhumaatiif qophaa'uu kan nuti dandeenyu har'a oduu addunyaa keessa jirru warra addunyaatti nagaa dhaamne ta'uu danda'u qabna jechuudha. Sababni isaa dibamneerra yoo ta'edha. Adda isaaf baaneerra yoo ta'e hafuurri qulqulluudhaan nurratti gadi dhangalaaseera yoo ta'e jireenyi keenya isaan jiidheera yoo ta'e jireenyi keenya isaan laliseera yoo ta'e dubbiin keenya gara gooftaa kiristoositti
uffanni keenya guutuun guutuutti jireenyi keenya gara gooftaa Kiristoos harkifameera yoo ta'e maalidha? Hafuura qulqulluudhaan guutamuu kennaan jechuudha. Mana qulqullummaa isa dhugaa ta'uu kenna. Kiristoos nu keessa jiraachuu isaatiin jechuudha. Kanaaf har'a luboota mootummaa ta'uu adda bahuu kenna ilaalleetiin jenna jechuudha. Adda bahuu kenna ilaalleetiin jenna jechuudha. Isa kanaaf macaafni qulqulluun luboota gaafa taanu eenyuuf luboota taane gaafa jedhu immoo isa xumuraa kana dubbiseen achiin booddee deebinee yaada waliigalaa asirratti kaafnee ilaalleetiin jenna jechuudha. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 6 akkas jedha. Kanallee mee iskiriinii isiniif qooda akkana jedha. Okay. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 6 namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammadaa jedha. Wanti kana ammallee roga jala naamuraa. Du'aa ka'uu isa jalqabaa isa qulqulloonni keessatti hirmaatan attam gammada. Attamis waaqayyoof kan qulqullaa'edha jedha. Phexrosiin gaafa eenyu naan jettan jedhee Phexros deebisee ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati jedhuun Phexrosiin maal jedheen? Ati kan ayyaanomteedha jedheen. Ati kan ayyaanomteedha jedheen. Ammallee warri jalqaba du'aa ka'uu jalqaba kana keessa qooda qaban kan ayyaanomanidha yookaan ammoo akkam haa gammadanii jedha macaafni qulqulluun. Attamis waaqayyoof kan qulqullaa'edha. Duuni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaanoo luboota waaqayyoo luboota Kiristoosis ta'anii isa wajjin waggaa 1,000 moo'uuf jiru jedha. Isaan luboota eenyuuti? Luboota waaqayyoo fi kan Kiristoosis moo'uudhaaf jiru kan jedhu mul'ata 3:21 irratti maal jedhe? Akkuma ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo irra taa'e inni moo'u ana wajjin teessoo koo irra taa'a jedha. Teessoo irra taa'u jechuun maal jechuudha? Immoo abbaaf ilma wajjin abbaa koo wajjin jedha. Asirratti illee luboota taane gaafa jennu luboota waaqayyootii fi luboota kiristoosiitii ka taane kan abbaatii fi kan ilmaati jechuudha karaa biraatiin. Maalidhaaf? Hafuura qulqulluu hafuura dhugaatiin abbaan gaafa nu dibe gaafa nu irratti dhangalaase karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu irratti dhangalaase jenneera. Kan dibamne akkasitti. Kanaaf abbaadhaaf akkasumas gooftaa Yesuus Kiristoosiif gaafa jennu karaa isaa. Kanan maal jedha Galaatiyaan boqonnaa 4 lakkoofsi 6. Abbaa jennee akka isa waamannuuf hafuura ilma isaa maal godhe jedha? Nurratti dhangalaase jedha. Abbaa jennee akka isa waamannuuf. Kanaaf warroonni abbaa jedhanii isa waamachuu danda'an warroota akka ilmaan ta'anidha jechuudha. Ilmi waaqayyo maal ta'e? Dibame hafuura qulqulluudhaan. Sababni isaa macaafni qulqulluun maal jedha? Hafuura qulqulluu safara malee kenneef jedha. Kana jechuun maal godhe jechuudha? Irratti gadi dhangalaaseedhaan ibsameetiin jedha jechuudha. Sababni isaa hojii ergamootaa boqonnaa 10:38 irratti yoo laallu Yesuus maal ta'e? Dibame. 10:38 irratti maal jennee laalle kanaan dura illee laalaa turre? Waaqayyo Yesuus nama Naazireet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute innis naannee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha jedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos maal ta'e? Dibame. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1:34-35 immoo safara malee jedha. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 3:34 irratti maal jedha? Inni waaqayyo isa erge dubbiidhuma waaqayyo dubbata. Waaqayyo hafuuricha maal malee kenna jedha? Safara malee kenna jedha. Kanaaf ilmichi dibame. Inni nu ittiin dibamne illee maalidha? Dibame gaafa jennu lammaffaa Phexros Qorontos irratti akka jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti dibamuu kana warri kakuu moofaa dibataa yeroo dibaman nuti hoo isin wajjin jabeessee kan nu dhaabe hojii kanaafis kan nu dibe eenyudha jedha? Waaqayyodha jedha. Kan nu dibe waaqayyodha jedha. Kanaaf nuti milikkita kan isaa ta'uu keenyas mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenyas kaannus hafuura isaa nuuf kenneera jedha. Kanaaf maaliin dibamne jechuudha? Hafuura qulqulluudhaan dibamne jechuudha. Ergaan Yohaannis inni tokkoffaan boqonnaan 2 lakkoofsi 20 fi 27 kan inni jedhu kana. Isin garuu isa qulqulluu sanaan maal taataniitu? Dibamtaniitu. Isin hundumti keessaniyyuu beektota jedha. 27 irratti maal jedha? Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessan jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni kan biraa isin barsiisuun hin barbaachisu jedha.
Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waan hundumaa isin barsiisa. Barsiifni isaas dhugaadha. Sobni isa keessa hin jiru. Egaa akkuma isa fudhattanitti jiraadha jedha jechuudha. Kanaaf har'a luboota taane gaafa jennu dibamneerra jechuudha. Eenyuuf luboota taane? Waaqayyo Abbaadhaa fi Kiristoos Yesuus ilma Abbaatiif luboota taane. Adda baane jechuudha. Kanaaf waan tokko akka asirratti hin daganne. Maal jenne? Duuti lammaffaan isaan irratti aboo hin qabu. Isaan warra du'a jalqabaa keessa maal qabanidha? Carraa qabanidha. Isaan kunniin warra maal ta'anidha? Isaan haa gammadan warra jedhamanidha jechuudha. Isaan warri gammadu kun warra kamidha? Akkuma Phexrosiin qara jedhe waa malee miti yaada san kakaaseef. Eenyu naan jettu jennaan ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati jennaan maal jedheen Phexrosiin ati kana ayyaanumteedha jedheen. Ammallee warri Waaqayyo Abbaadhaaf ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif Waaqayyo Abbaadhaaf Kiristoos Yesuus ilma Abbaatiif warri adda bayan warri luboota ta'an du'aa ka'uu isa jalqabaa keessaa warra aboo qabanidha. Duuti lammaffaan isaan irratti aboo hin qabu. Isaan warra adda baanidha addunyaa keessaa. Warra adda baanidha addunyaa keessaa. Kanaaf obboloota koo har'a filannoo keenya sirreeffachuu qabna jechuudha. Har'a filannoo keenya sirreeffachuu danda'uu qabna. Eenyuuf akka adda baaneerru filachuu qabna. Eenyuuf adda baaneerru. Kenna mul'anni boqonnaan 14 by the way eerumee jalqaba jedhe isinii dubbisee qe'eet kana wajjin walaa qabsiisu. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 6 maal jedhaa? Okay, screenii share isinii godha. 20 lakkoofsa 6 kana jedha. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammada jedha. Du'aa ka'uu isa jalqabaa keessaa namni qooda qabu attam gammada jedha. Attamis Waaqayyoof kan qulqullaa'eedha jedha. Du'aa ka'uu isa jalqabaa keessaa namni qooda qabu. Waaqayyoof kan qulqullaa'eedha. Maal jenne qara? Eenyu naan jettu jennaan Phexros ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati jennaan maal jedheen Phexrosin? Ati kan ayyaanumteedha jedheen. Kanaaf warri Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataati jedhan warra maal ta'anidha? Warra ayyaanomanidha. Warra ayyaanoman ayyaana arganneen ayyaanumne jechuudha. Jechi itti aansee akkana jedha. Duuni lammaffaan warra akkasii irratti maal hin qabu? Humna hin qabu. Isaanoo tana roga na dhaggeeffadha. Luboota Waaqayyoo luboota Kiristoosis ta'anii isa wajjin waggaa 1,000 moo'uuf jiru. Isa Yesuus Kiristoos maal jedhe? Akkuma moo'ee abbaa koo wajjin teessoo irra taa'e inni moo ana wajjin teessoo koo irra ta'a gaafa jedhu teessoo abbaa fi ilmaa irra ta'e jechuudha. Teessoon tokkocha. Kan abbaati. Kan abbaarra ilmi ta'a. Kan ilmaarra ammoo nu ta'e teessoo tokkocha irra ta'e jechuudha. Abbaa fi ilma wajjin teessoo irra ta'e jechuudha. Asirratti illee maal jedhaa? Warra du'aa ka'uu jalqabaa keessaa aboo qaban. By the way, isaan kunniin warra kamiti? Mul'ata boqonnaa 14. Warra mallattoo abbaa fi ilmaa adda irraa qabanidha. Ergasii ani ilaalee hoolichi tulluu Tsiyoon irra dhaabbatee nan arge namoonni 1,444 warri maqaan abbaa isaas adda isaanii irra jiru jedha. Wanti maqaan kun adda ba'eef maal seetu lakkoofsa 4 irratti? Wanti maqaan kun irratti barraa'eef lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Isaan kun warra dubartoota bira dhaquudhaaf hin xureessinedha. Isaan qeerrota duudaadha. Warra lafa hoolichi dhaqu hundumattuu isa duukaa bu'an isaan kana. Isaan kun warra sanyii namaa keessaa Waaqayyoo fi hoolichaaf furaman warra jalqabaati jedha. Eenyuuf furaman? Waaqayyoo fi hoolichaaf. Karaa biraatiin mallattoo abbaa fi ilma isaatu adda isaarra jiran jenne. Kanaaf abbaa fi ilmaaf furamanii adda ba'an jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenye isinitti himna jedha Yohaannis. Tokkummaan kennuu abbaa fi ilma wajjin jedha. Ilmaaf furamanii adda ba'an jechuudha. Tokkummaa abbaa fi ilmaa wajjin. Du'aa ka'uu jalqabaa keessatti qooda warra qabaatan warra Waaqayyo abbaa fi ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif adda bayanidha. Adda bayanidha. Warra luboota ta'anidha. Warra hafuura qulqulluudhaan dibamanii, warra hafuura qulqulluudhaan guutamanii hojii xumuraa addunyaatti lallabuudhaaf warra qophaa'anidha jechuudha. Kun waamicha dhumaati addunyaa hundumaafu. Waamicha dhumaa irra deebii hin qabne. Waamicha dhumaa yeroo hin qabne. Ergaa ariifachiisaa. Hundumti namaayyuu dibata hafuura qulqulluutiin haqa dibamuu danda'uu qaba. By the way, dibanni nuti eeggannu waan of keessaa hin qabne miti. Humnaan haa nu dabalamuu eegganna malee hafuura qulqulluu waan of keessaa hin qabne qaama bakka biraatti dhufuun eeggannu. Kana jala murree beekuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkinni bara kana uumamaaru markaba eeggachuudhaaf buufata xayyaraa dhaquu ta'aara.
buufata xayyaraatti xayyarum argan malee markabni achi naqu bishaan irra deema. Wal jala lufaara dubbiin balbala garaa keessanii dhaabadhee dhadhaara eenyullee sagalee koo yoo dhaga'e na jalaa yoo bane an onnan lixa soojii maadditti na dhiyaadha jedhaara Kiristoos. Kanaaf ergaan macaafa qulqulluu warra Waaqayyoo fi hoolichaaf adda bayan luboota Waaqayyoof luboota Kiristoos kata'aniidha jechuudha. Luboota jechuun warra dibamaniidha jechuudha. Isaan kunniin warra du'aa ka'uu jalqabaa keessatti aboo qabanidha. Isaan kunniin waggaa 1,000 abbaaf ilma wajjin teessoo irra ta'anii warra mo'anidha. Bolota koo yeroo dhumaati amma. Addunyaan qophii fi ishee xumurteetti kallattii hundumaan. Waldaa keessatti kallattii garaagaraatiin namni ammoo hirribamaa keessa jira. Kitaabni hafuuraa akkana jedha. The sleeping preacher preaching the sleeping message to the sleeping people. Lallabdoonni rafan ergaa hirribaa warra rafutti lallabaara jedha. Lallabdoonni hirriba keessa jiran ergaa hirribaa warra hirriba keessa jiru keessatti. Which is waan wal simne jechuudha. Ergaan yeroo dammaquu qabnudha hundi kennayyuu. Eessa akka dhaabannee yeroo adda baafannuu qabudha. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate jedha. Amma kun maal ta'udha jechuudha karaa biraatiin. Hafuura qulqulluudhaan guutamuu isa jennu jechuudha. Dibamuu isa jennu jechuudha. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2:24 irraa maal jedhaa? Wanta na roga dhageeffadhaa. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa haa jiraatu jedha. Waan jidduun dhufe miti. Waan jidduun cabsee dhufe jedhaan jiru. Wanti jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa haa jiraatu. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate, argartanii yoo jiraate, isin ilmichaa fi abbicha keessa jirtu jedha. Haleluuyaa. Isin ilmichaa fi abbicha keessa jirtu yoo wanti jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate. Yoo jidduu irshoon itti naqamee jiraate hoo. Yoo jidduun irshoon itti naqamee jiraate hoo. Kanaa miti kas keessa jiru jechuudha. Waan biraati. Kanaaf Kiristoos irshoo fariisotaaf saduuqotaa irraa of eeggadhaa jedheen. Irshoo fariisotaaf saduuqotaa irraa of eeggadhaa jedhee gaafii maal isaan gaafate isin fakkaata. Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 dura naannoo lakkoofsa 67 irratti irshoo fariisotaaf saduuqotaa irraa of eeggadhaa jedheen. Jennaan maaf irshoo saduuqotaaf nu eeggadhaa waan nu nyaata oduu qabanne deemneefi jennaani argitanii waan nyaataa maa dhiphattu jennaaniin ahaa waa'ee barnootaa waa'ee doktoriinii akka ta'e isaaniif gale. Egaa waa'ee doktoriinii akka ta'e isinii galee jedheen amma gaafii isin gaafadha jedheen an eenyu jedheen. Amma irshoo irraa of eeggadhaa isaaniin jedheera. Waarningi kenneera. So dubbiin amma irshoomni irraa of eeggachuun barbaachisu eenyu Kiristoos ka jedhu an eenyu jedheen. Namoonni kana jedhu jennaaniin isatti dhiisaa jedheen. Isin eenyu naan jettu jennaan ati qulqulluu ilma Waaqaa jiraataati jennaan dubbiin kun irshoon qabu jedheen. Jalqabaati ka abbaa biraa dhufe jedheen dubbichi. Kana eenyu sitti hime jedheen abbaa kiyyatu sitti hime jedheen. Kanaaf nutis dubbii irshoon qabne wanti jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isin ilmichaa fi abbicha keessa jiraattu jedha. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 14 lakkoofsa 23 yoo namni dubbii kiyya dhaga'u ani isa keessa jiraadha yookaan immoo mee ol baasee isin haa dubbisu. Baay'ee ergaa Yohaannis tokkoffaa 2:24 fi wangeelli Yohaannis 14:23 olmos tokkocha. 14:23 olmos tokkocha. Maal jedhaa asirratti 23 irratti? Yesuus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo hin raawwata abbaan koo immoo isa jaallataa nuyi isa biran dhufna iddoo jireenyaa isa biran godhan. Nuyi ka jedhu eenyu abbaa fi ilma jechuudha. Kanaaf nuti illee abbaa fi ilma keessa jirra abbaa fi ilmi illee nu keessa jiru mallattaa'uu jechuun isa kana. Mallattaa'uu jechuun isa kana. Kallacha keenya irratti mallattoo abbaa fi ilmaatu jira ka jedhu isa kana. Kanaaf amma nu luboota gaafa jennu warra dibameedha warra adda baheedha jechuudha. Eenyu Waaqayyo abbaa fi ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif warra adda baanidha. Lubummaan tasaa miti. Waan biraatiif miti kan adda baanedha. Warri kunniin ammootu warra du'aa ka'uu jalqabaa keessaa qooda qabanidha. Obboloota ko jaalallee jibbine illee dhugaan dubbii kanaa namoota muraasaan illee fudhatame namoota baay'ee biratti illee tuffatame dhugaan eenyuun jedhamee miti kalaaluu qabdan eenyutu dubbatee miti maal jedha macaafni qulqulluun kan jedhudha. Maal jedha macaafni qulqulluun kan jedhudha.
Yeroon dhumataa jira. Balballi araaraa cufamuuf jira. Amma qulqulluun illaa qulqullaa'u. Cufamaan illaa cufamu. Hunduu itti fufu yeroon itti jedhamu dhiyootti dhiyaata. Iddoo baqaa tolfachuu qabna. Iddoon baqaa lafti itti dhuqannu. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyoon keessa dhokateera jedha. Kiristoosii wajjin Waaqayyoon keessa dhokateera jedha. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 3 fa'aa irraa dubbifachuu dandeettan. Kanaaf lafatti baqannu lafatti iddoo dhokannaa tolfachuu qabna. Namoonni baay'een waan dhugaan taane fuduu hin taane eenyutu dhugaa kana dubbate ka jedhu qofa irratti iddoo waan kennaniif dhugichaaf fuduu iddoo hin kennine yeroon darbaa. Abbaan fedhillaa dubbatu. Mee waan namni jedhaan waan hundumaa macaafni qulqulluun maal jedha? Hafuura hundumaan amaninaa jedha. Garuu duukaa bu'aa qoraa laalaa jedha. Hundumallee fudhatinaa, hundumallee amaninaa. Garuu duukaa bu'aa macaafa qulqulluudhaan qoraa laalaa. Kun waamicha isa dhumaadha. Du'aa ka'uusa jalqabaa keessa warri qooda qaban warra tokkummaa abbaaf ilma wajjin mirkaneeffatanidha. Warra luboota ta'anii addunyaa irraa adda baanii hafuura qulqulluudhaan guutamanidha. Kanaaf aniif isinillee waamicha isa dhumaa kana keessatti qooda qabaanne luboota ta'uu keenya adda ba'uun keenya nuuf gale macaafa qulqulluu irratti maal jedha? Macaafa qulqulluu irratti addunyaa bira akka jibbamtan taatanii qofa oduu hin taane waldaa keessatti illee ejjennaan hin dhufaadha. Warri waldaa keessaa illee ari'aman warra ejjennaan irra fudhatamu. Abbaa yookiis ana waan hin beekiniif kana godhu jedha. Warra tokkummaa abbaaf ilma wajjin qabanii fi warra member of church and the member of congregation gargar baa jechuudha. Miseensa walga'iitii fi miseensa waldaatitu gargar baa. Miseensi waldaa warra Kiristoos mataa ta'edha. Miseensi walga'ii ammoo warra walgaanii waldatti teessumoo isanidha. Har'a waldaa keessatti garaagarummaan hin dhufu. Miseensa walga'iitii fi miseensa waldaa gidduutti. Miseensa waldaa gaafa jedhu akkuma Kiristoos mataa warra dhiiraa ta'e. Waaqayyo mataa Kiristoos jedha. Kiristoos mataa dhiiraati akkasumas Kiristoos mataa waldaati. Warri qaama Kiristoos ta'anii fi warra qaama Kiristoos hin ta'in gidduutti garaagarummaan dhufa jechuudha. Garaagarummaan dhufa jechuudha. Kun yeroo dhiyootti saraarama saraara. Waldaa keessatti illee alatti illee. Kanaaf garee dhaabataa keessa dhaabanneerru adda baafannee ilaaluu qabna. Dhugaa dhageenyetti akka jiraannu garee keenya adda baafannee garatti dhaabanne akka murteeffannu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu. Hundumti keessan iyyuu eebbifamaa. Tarii tamsaasa kallattii asuma irratti itti fufnaa kadhata godhannee kaanee waan gaafiin yaadni biraa jiraata asumatti adhaaf asuma irratti tarii fudhachuu dandeenya yookaan immoo keessan illee itti fufuu dandeenya. Mee kadhataa godhannu waa hundaaf. Guddaa si galateeffanna. Ulfina addaan fu'ame siif dhiyeessina Waaqayyo abbaa keenya. Jaalala addaan nu jaallatteef ilmaan keessa nu godhatteef dhugaa dubbii kan keetii eenyummaa keenya oduun laalle gaddeebi'ummaaf wallaalummaa kenna. Hiriira namaa keessatti illee tarii lakkaa'amuu dhabuu keenya oduun laalin. Akkuma kaleessa abboota keenya warra gaddeebi'an itti fayyadamte dhugaa kan keetiin waan ganama kana nu yaadatte deebitee waan nu dammassiteef qulqulluu karaa addaatiin siif adda ba'uun luboota kan kee ta'uu keenya waan nu barsiifteef galanni si haa ga'u. Ammallee siif jiraannaa daraa nu gargaari. Daraa ofii keenyattuu nu namanin ufuma keenyatti iyyuu dhiiratti illee dabarsitee nu kennin harkuma kee keessa nuuf wayya. Ganama yookaan si wajjin galgala yoo deebinu si wajjin mari'achuu barbaanna. Adaraa addunyaan gara xumuraatti dhufteetti nullee qophii xumuraa gochuu barbaanna. Aarsaa si duuka bu'uun nama kafalchiisu immoo gacciniin nannee kafallaa nu gargaari. Karaa addaatiin gadhaatti waan tokkollee sirraa komii hin qabnu waan nu gochuu maltuun nu gootee itti galata fudhadhu. Afaa yeroo keenya irratti moo'i siif jiraannaa nu gargaari. Maqaa tokko calme keessattiin biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen.